Mootummaan Itoophiyaa himata mootummaan Sudaan lafa falmisiisaa daangaarraa Alfaashaa keessatti haleellaan irratti gaggeeffame jedhe haalee jira. Itti aantuu ministeera kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa Salaamaawit Kaasaa oduu gabaastotaaf akka ibsanitti waraanni Itoophiyaa loote seentota Itoophiyaa seenuu yaalan irratti tarkaanfii fudhatee jedhaniiru. Gareeleen hidhatanii fi milishaaleen kanneen waraana Itoophiyaatti hidhata qaban ittiin jedhe sanbata darbee loltoota Sudaan hedduu ajjeesuu isaanii waraanni Sudaan beeksisee ture. Kunis lafa daangaa qonnaaf ta'u Alfaashaaq irratti falmii uumameen yoo ta'u kan qonnaan bultoonni Itoophiyaa qotanii fi Sudaan immoo kan kooti jettuun kan ka'e hariiroon Kaartumii Finfinnee gidduu hammaataa deeme. Humnootiin keenya kanneen lafa qonnaa Alfaashaaq akka eeganiif ergaman gareelee humnooti waraanaa Itoophiyaa milishaaleen haleelaman jedhu. Kunis oomisha sana mancaasuu fi doorsisaa fi jedha humni waraanaa Sudaan ibsa baaseen. Mootummaan Israa'el juushota Itoophiyaa kuma hedduun kanneen maatii isaanii Israa'el keessatti dabalamuuf waggootii dheeraaf eegaa turan dhimma isaanii xumuratti tolchee jira. Murtiin dilbata kaleessaa darbe kun hariiroo walxaxaa hawaasa Itoophiyaa Israa'el keessaa waliin ture gama furuun tarkaanfii isa duraa ta'ee jira. Juushota Itoophiyaa 140,040 ta'antu Israa'el keessa kan jiraatan yoo ta'u hoogganoonni hawaasa kanaa akka tilmaamanitti kanneen 6,000 ta'an Itoophiyaa keessatti hafanii jiru. Israa'el seera amantii qabdu jalatti hidda dhalata juushotaa qabaataniyyuu juushota jettee hin fudhattu. Kun immoo raggaatii mootummaa kan addaa barbaada ture. Kanaaf sagantaa ba'ee jiru kan namoonni biyya alaa keessa jiran maatii biyya keessaa fichisiifachuu danda'u jedhu irratti kan juushota Itoophiyaa akka ilaalamuuf qabsaa'aa turan. Dhumarratti garuu eehamamee fi maatiin isaanii akka gara Israa'elitti geessaman waliigalamee jira. Kan dhagaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Talaalliin COVID-19 sadaasa jaha bara 2014 jalqabee Itoophiyaa keessatti kennamaa akka jiru ministeerri fayyaa biyyattii beeksisee jira. Kana irratti Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa gabaasa jalqaba torban kanaan nu ergite kunooti. Bultii 15 dura ministeerri fayyaa Itoophiyaa talaallii ittisa COVID-19 sadarkaa biyyoolessaatti akka kennamuuf hojii jalqabeera. Raadiyoon Sagalee Ameerikaas bakkeewwan yeroo talaalliin kun itti kennamaa jiranii fi buufataalee fayyaatti haala kenniinsa talaallii kanaa ilaalee jira. Obbo Taakkalee Asaffaa jiraataa godina addaa naannawaa Finfinnee magaalaa Lagaxaafoo Lagadaadhiiti. Bakka hojii isaaniitti kan talaallii kanaaf fudhatan. Seenaa killatti deemnee fudhachuu hin dandeenyeyyuu asitti argamuun isaa bakka itti hojjennutti dhufuusaa shaggaadha. Talaallii fudhanneera shaggaadha jechuudha. Kan duraan fudhatin jirti. Haalli nuti hin tolleeyyuu hojiirra waan taaneef nu gizeetti deemnee achitti talaallitti fudhannu hin arganneeyyuu gizee'a. Amma asitti dhufuun isaa shaggaadha. Kunoo sa'aatii tokko amman darbeera ganna talaallii fudhadhee booda homaa hin taane gammaan sirriin jira jechuudha. Dhageenyaa irraa waan namni ta'aaru dhukkubni nama qabannaa waan nama godhuun waan dhageenyaa irru isaarraa immoo akkuma ofirratti finu itti dabala nurraa hir'isaa jechuudha. Shaggaadha jechuudha. Kan argachuun keenya gammadeenya jechuudha. Sister Abarraash Alamuu immoo talaallii kana ogeessota kennaa turan keessaati. Namoonni hedduun odeeffannoo fi barnoota walitti fufinsaan yeroo dheeraadhaaf kennameen booda gara talaallii fudhachuutti kan dhufan jechuudhaan ibsaniiru. Haala dura jiruun baay'ee nama sodaachisaa jechuun namni fudhatu dubartoonni da'uu hin dandeessu qoricha kana fudhatanii dhiira mahaanii ta'anii maal jedhaniiti ofuma haasa'aa turan. Amma isa keessa barumsa guddaadhaan isa keessa caabsinee faabrikaa tokkotti 300-209 akkasitti talaalaa jirra jechuun barumsa guddaadhaan namni itti gaafatamaa faabrikaa sanii dura fudhatee namatti agarsiisee hojjetaa ofiitti wanna takka miidhaan qabu kun nama miidhuu miti jedheetoo ofiisaatti fudhatee fudhachiisaa jira. Ergasii namni fudhatee gizeetti agarsiisu ofiisaanitti dhufanii gizee fudhatanii anaasaamuu fi an hojjetamaa jiru garaagara akkanatti seeneeyyuu jedhaniiti nama biraa ammoo nama okkatee jiru fidanii dhufan kootu wanna takka qoricha rakkoon qabu gizee duraa garuu baay'ee rakkisaadha bakka nu dirqisiisanii dirqiidhaan fudhannu jedhaniitti anaasaa turan amma garuu baay'ee fooyya'eeti ofuma beellama qabatanii beellama isaanii maxxansanii sagantaa isaanii sagantaa kanaatti nu kootta kalee amma duutii warra galgala bulu sa'aatii 11 farakkaatti dhufne amma sa'aatii 2tti kattamnee galle. Ministeerri fayyaa Itoophiyaa talaallii ittisa COVID-19 kennu erga eegalee ji'oota 9 lakkoofsee jira. Hanga yoonaattis talaallii miliyoona 8,700 ol lammiileef kenneeraa kan jiran ministeera fayyaa Itoophiyaatti daayiroktareetii fayyaa daa'immanii fi haadholii jalatti ogeettii dhimma talaallii adda Tsaggaanish Gadluu ammallee hawaasni waa'ee talaallii kana odeeffannoo
odeeffannoo gahaa argatee akka talaallii kana fudhatuuf hojjetamaa jira jedhan. Waa'ee talaallii beeksisuu, hawaasa barsiisuu, odeeffannoo hanga dakaatti gadi buusuu, caasaan fayyaa sadarkaa dakaarra jiru hojii hawaasni odeeffannoo gahaa akka argatee talaallii fudhatu gochuuf sosochiin taasisamaa tureera. Ammas itti fufee jira. Akka nuti ilaalletti haala gaariirra jira. Kanaafis haaluma amma jiruun naannolee hundi talaallii kana kennaa jiru. Hawaasnis immoo talaallicha fudhachaa jira. Naannoleen talaallii kennuu duulaan 9 eegalan amma gara xumuraatti gahanii jiru jedhan Aadde Tsaggaanish. Aadde Tsaggaanish itti dabaluudhaan naannolee rakkoon nageenyaa jirutti talaalliin kun duulaan kennamaa akka hin jirre ibsanii lammiilee buqqaatotaaf garuu buufataalee isaan jiranitti kennamaa jira jedhan. ጉዳይ ችግር አለባቸው ተብለው የሚታሰቡት አማራ፣ አፋር የዚህ ክትባት አገልግሎት አሁን እየተሰጠ አይደለም። ዘመቻው እየተካሄደ አይደለም። Rakkoolee nageenyaa yaaddessuu qabu jedhamanii naannoleen eeraman naannoon Affaarii fi Amaaraatti talaalliin duulaan kennamaa jiru bakka rakkoon jirutti kennamaa hin jiru. Haala amma jiruun naannolee kanneen keessatti kennuun ulfaataadha. Kanaaf yeroo nageenyi tasgabbaa'u duulaanis ta'u idileedhaan talaallii kana ni argatu. Lammiilee sababa adda addaatiin buqqifamanii buufataalee baqattootaa keessa jiran bakka isaan jiranitti rakkoon nageenyaa kan hin jirre talaallii kana fudhachaa jiru jedhan Aadde Tsaggaanish. Tamsa'ina vaayirasichaa ittisuudhaaf hawaasni carraa argate hundatti fayyadamuudhaan talaallii kana fudhachuu akka qabu hubachiisaniiru Aadde Tsaggaanish. Gama biraatiin ammoo Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee har'a karaa fuula marsariitii hawaasummaa isaanii erga dabarsaniin dambalii arfaffaa weerara COVID-19 biyyoota addunyaa hedduu irratti du'aaf lammiilee saaxilaa jira jechuun ibsaniiru. Dhaabbanni fayyaa addunyaa ammoo gosni vaayirasii COVID-19 kan biraa argamuu ifa taasiseera jechuudhaan Dr. Liyaan dambalii hamaa kana dandamachuudhaaf talaallii ittisa COVID-19 fudhachuu fi tooftaalee ittisa COVID irratti cimnaan hojjechuun dirqamaa jechuudhaan eeranii jiru. Namoonni hawaasa isaanii gargaaran innaa bu'aan maatii isaanii ija godhatu ni gammadu. Hawaasa ofii gargaaruudhaan kanneen ija hojii isaanii argan keessaa tokko as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Kaalifoorniyaa keessaa hojii ogummaa fayyaa irratti bobbaatee kan hojjettu keessaa Nars Obsee Luboo tokko. Obseen dhiyeenya gara biyyaatti maluudhaan deeggarsa hawaasa naannoo akkasumas ministirii eegumsa fayyaaf deeggarsa sadarkaa addunyaan kaka'umsa isheen hojii gaarii hojjetame keessaa wiirtuu oksijiinii oomishu kan dhiyaa Wallaggaa magaalaa Najjoo keessatti dhaabatee eebbisiifame sirna sanarratti argamtee deebite. Maaltu hojii kanaaf si kakaase jedhee gaafadheera. Akkas jette. Piroojeektii oomisha oksijiinii kana dhaabuu waggaa 6-7 dura irratti eegallee kan kana nu kakaaseef immoo mucaa umuriin waggaa 10-11 kan ta'u dhukkuba asmaatiin qabamee hospitaala Najjoo ciisaa ture. Hanqina oksijiinii hospitaala Najjoo akkuma hospitaala Oromiyaa kamiyyuu qaba. Hospitaalonni Oromiyaa keessa jiranii guutummaa Itoophiyaa keessaayyuu Finfinnee iddoo tokko qofa corraa gaazii iddoo jedhamu deemanii guuttatu. Hanqina oksijiinii gatii qabanii mucaan sun lubbuun isaa darbuu danda'e. Yeroo sana achiin ture hojii kan biraadhaaf deeme mucaa kana gatiin argee fi akka lammaffaa lubbuun ijoollee kana fakkaatanii ta'u namni guddaan hanqina oksijiinii irraan ka'ee akka lubbuun isaanii hin darbineef jecha gara Kaalifoorniyaatti gaafan hojii koo biyyaa xumuree deebi'u. Gartuu Rootary Internationalii jedhamu kan magaalaan keessa jiraadhu keessatti miseensa ta'e isaanitti yaada kana dhiyeessee wanta akkasii jira akkamitti na gargaaruu dandeessu jedheen itti kaase karuma namaa isaanii namoota wajjin ol na barsiisanii karaa Rootary Internationalii ittiin hojiin kun piroojeektiin kun jalqabe biyya keessaa ispoonsara kan Finoot Rootary Kilabii jedhamutu nu deeggaree Addanaatii Kaastrovaalii magaalaan keessa jiraadhu Rootary Kilabii kanatu piroojeektii kanarratti hojjete. Biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa hospitaalli Najjoo uummati magaalaa Najjoo fi ministeera feelziin immoo mana meeshaan kun keessa galu ijaaruudhaani deeggarsa nu taasisanii akka ittiin piroojeektii kana jalqabne walirra dhufe immoo meeshaan kun bitootessa 2020 biyya ga'e bitootessi akka hundi keenya yaadannu 2020 bitootessaaf eeblii yerootti COVID-19 biyya weeraree namni lubbuun nama baay'ee darbaa ture. Walirra dhufeeti malee nuun karoorri keenya kan waggaa 6 duraati gaa Waaqayyoo gaafa saba sana immoo kanaan immoo hin miidhaminaa jedhu yeroo sanatti immoo meeshaan sun achi ga'ee tajaajila jalqabe. Egaan piroojeektiin kun piroojeektii xiqqoo miti. Maallaqa isa barbaachisa sababa maallaqa gamii fi piroojeektii kana hojjetanii yookaan meeshaa oksijiinii oomishu kana
dhaabanii hamma inni xumuramutti. Meeshaan kun meeshaa masaa duwwii custom made Niiyorkitti hojjetame. So inni isa duwwaa hojjechiisuun gara $467 nu fixe. Inni immoo nun walakkaa isaa fundraising goonee namoota adda addaa gaafachuudhaan maallaqi kun walitti qabame. Walakkaa isaa immoo Rotary International matching grant jedhu yooti birrii tokko buustee birrii tokko immoo Rotary International sii dabala. Isaanitti nu guutanii akkasittiin hojiin kun hojjetame. Meeshaan kun haaraa masaatu ajajame akkuma barbaachisummaa isaatiitti nu hojjetanii haaraa masaatu achi ga'e. Egaan hojii akkasii qofaa ofii miti kan inni hojjetamu atis immoo gaafa dubbattu nuyi jechaadha kan itti dubbattu eenyu faatu si gargaara yookaanis Rotary International addunyaa keessatti bakka adda addaatti hojii gargaarsaa adda addaa kan hojjetu dhaaba guddaa beekamaa waggoota dheeraa dura hojii jalqabe akka inni ta'e beekamaadha. Dhaabi kun akka inni isin deeggare naa himtee jirta. Kan biraa garee uummattee eenyu faati kan si cina dhaabbatee hojii kana si wajjin hojjetu? Nuuni kana jalqabne miseensotuma kan Rotary Clubii magaalaan keessa jiraadhu koree dhaabbanne. Gara koree kana keessa gara nama 13tu jira. Hundi isaanii namootuma biyya kanaati. Nama biyya Ameerikaa, Itoophiyaa kan dhaqanii hin beekne baay'eedha. Oromiyaa kan ciraasaa hin beekne baay'eedha. Najjoon immoo isa akka taatee jira. Amasaa kan dhaga'anii hin beekne baay'eedha. Isaanii wajjiniin hojjenne kan tumsanii amma dhumaatti na gargaaran namoota lamadha. Achi keessaati jaarsolii 2. Isaan keessaati nama 7 wajjiniin achitti deebine. Akkuma silasiin jedhe immoo biyya keessaa kan akka dura guutummaatti hojjete addanaati. Rotary Clubii kan Castro Valley magaalaan keessa jiraadhu kan miseensa isaanii ta'edha. Biyyatti immoo Finfinnee keessa kan jiran Finoo Rotary Clubii kan jedhaman immoo postii nu godhanii biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa fi hospitaalli Najjoo ministeera feelziin immoo deeggarsa lafarraa nu barbaachisu meeshaa kana kastamii kiirii gochuun mana sana ijaaruudhaan loojistikii biyya keessaa barbaachisu immoo isaantu xumuree nu gargaara. Amma immoo qophii keenyatti aanutti ceena. Irreechi Malkaasoor godina Iluu Abbaaboor aanaa Mattuu keessatti dilbata darbe kabajamee jira. Kanarratti gabaasanaa Koor Malkaa biyyarraa nu ergitti dabarra. Irreechi Malkaasoor godina Iluu Abbaaboor aanaa Mattuu bakka koodoo hirii jedhamee waamamutti dilbata dheengaddaa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti 9 bara 2014 kabajamuu isaa itti gaafatamaa waajjira aadaa fi turizimii godina Iluu Abbaaboor obbo Wandimuu dabalaa dubbatanii jiru. Haala kabaja ayyaanichaa ilaalchises akkas jedhu obbo Wandimuun. Waggoota dheeraadhaaf uummanni Oromoo godinicha keessa jiru walitti bahee waaqa isaa kan itti galateeffatu ture bakki Malkaasoor kuni magaalaa keessaa baanee hanga bakka horaa geenyutti qeerroon dhiichisaa naannoo isaa eegaa maree hoo jechaa dubartoonni immoo dura bu'anii karaa adda ta'een kan jarri gara sanatti imalaa turan jechuudha. Namoonni gurguddaan illee sirbaa aadaa naannoo kanaa sirbaa waliin bohaaraa gammadaa dhiichisaa jechuudha. Gara sanatti kan deemame baay'ee kan namatti toludha jechuudha. Obbo Wandimmuun Irreecha Malkaasoor ilaalchises yeroo ibsan. Irreechi Malkaasoor akkuma seenaa Oromoo wajjin walitti hidhatee jiru. Oromoon godina Iluu Abbaaboor keessa jiraatus seenaa mataasaa qaba. Sirna gadaatiin bulaa ture. Caalee Shoonoo yookaan Abbaan Boor innaa Iluu Abbaaboorin bulchaa turan. Uummanni godina kana keessa jiraatu Oromoo Iluu Abbaaboo keessatti walitti yaa'ee Malkaasooritti akkuma kana akka inni kabajaa ture barreeffamoonni tokko tokko ni mul'isu. Haa ta'uyyuu malee sirnoota gita bittaa darban keessatti aadaan Oromoo seenaan Oromoo akkuma awwaalamaa ture kan irreecha Malkaasooris akkasuma awwaalamee ture akka kana bal'atee mul'ate malee naannootti namni akka gandaatti akka ollaa isaatti bahee kabajaa ture malee akkas bahee mul'atee akka godinaatti darbee immoo akka naannootti kabajachaan turre amma immoo akka irreecha Malkaasooritti akka lixa Oromiyaatti irreecha bal'aa guddaa jedhamee kan laalamu horaa 8 fi minnettaane isa kana jechuudha. Kanaaf hojii guddaan asirratti wantoonni hojjetamaa jiran jiru akka godinaatti illee ministeera turizimii irraa komishinii turizimii Oromiyaa irraa biiroo aadaa turizimii Oromiyaa irraa akkasumas yuunivarsiitii Mattuu wajjiniin ta'uudhaan bakka kana misoomsuudhaaf hojiin eegalame jira. Kabaja ayyaana irreechaa Malkaasoor kan bara kanaas waan adda godha jedhan obbo Wandimmuun akkasitti dubbatu. Bara kana immoo kan adda isa godhu jiraate naannolee ollaa keenya jiranu naannoo Gaambeellaa irraa naannoo
uummattoota kibba lixa Itoophiyaa irraa immoo godinni shakkaa ollaa godina Lubbaaboor kan ta'e saboonni ollaa keenya jiran dhufanii nu wajjiniin ayyaana irreechaa kana kabajuun isaanii baay'ee kan adda godhudha jechuudha. Bara kanallee bifa adda ta'een magaalaa Gaambeellaa hora Baaroo irratti laga Baaroo irratti ayyaanni irreechaa kabajamee ooleera jechuudha. Kun uummata Oromootiif carraa guddaadha. Naannolee wajjiniin walitti dhufeenyi keenya illee akka cimuuf shoora guddaa taphata jedhee ilaala. Waan baay'ee nama ajaa'ibu keessa naannolee ollaa keenya irraa kan dhufanii jila aadaa fuudhanii dhufanii akka aadaa jiraatti meeshaalee aadaa meeshaa muuziqaa aadaa illee qabatanii dhufanii walitti dhufeenya sabaaf sablammootaa gidduu jiru wantoota akkasii irratti ifintii akkanaa irratti uummata walitti yeroo dhiyeessitu carraan uummanni sun gara fuulduraatti waliin jiraachuudhaaf qabu baay'ee bal'achaa deema. Jaalalli sabaaf sablammii gidduu jiru walitti dhufeenyi sabaaf sablammii gidduu jiru baay'ee dabalaa deema. Amma fakkeenya tokko yoon sii kaase uummatti godina shakkaa keessa jiraatu Lubbaaboor wajjin wal keessa deema gabaa tokko dhaabata. Uummanni Gaambeellaa irraa akkuma kana uummanni Oromoo Gaambeellaa keessa jiru bal'aa jechuudha. Kanaaf uummanni Gaambeellaa keessa jiraatu uummanni Oromoo godina shakkaa keessa jiraatu akka inni ofitti amanamummaan isa dabalu nagaan akka inni jiraatu jaalalaan akka inni walitti dhufeenya gaariidhaan jiraatuuf shoora guddaa taphata jedhee yaada. Akkuma kana misoomaan illee walitti hidhamuudhaaf carraa guddaa qaba jedheen ilaala. Naannolee ollaa irraa bakka bu'uun kan argaman Gaambeellaa irraa dhufuu isaanii namni dubbatan maqaa isaanii ibsuutiin haala kabaja ayyaana irreecha malkaasoorii fi hirmaannaa irreecha malkaasoorii irratti taasisan ilaalchisee waan jedhan qabu. ኮቻም ይባላለሁ። በሌላ እንግዲህ ከስልስም ጓደኞቼ የሚጠሩልኝ ብዙውን ጊዜ አካባቢ የሚታወቅ ደግሞ ኦሮሚያ ነው። መቃንኮ ኮቻም ጀዳማ ሂሪዮኒ ኮሞ ኦሮሚያ ጀቹዳኒስ ነዋሙ አፌራ ወሪ ጎድነ ኢሉ አባቦር ኑፍታሰኒን ኢሬቻ መልካሶረራ ቆደቹዳፍ ገረ መጋላ መቱ ደቅኔ ሃላን ከበጀኔ ጅራ ጀልቀበ ጋፈ ሰንበታ መሪ ፓናሊዳን አያነ ሰነ ከበጅኔ gaafa dilbataa immoo irreecha malkaasooriin walitti qabamnee uummata Oromoo godina Iluu Abbaaboor jiru wajjin kabajannee jirra. Nu warra Gaambeellaa irraa dhaqee qofa miti namoonni godina shakkaa kan naannoo dhiyoo kan hundaa'e naannoo kibba lixaarraa dhufan illee akkasuma jiru. Ayyaanni akkasii walitti dhufeenya uummataa jabeessuu keessatti gahee guddaa qaba. Nuyi warra Gaambeellaa fi uummata Oromoo godina Iluu Abbaaboor jiraatu jidduu hariiroo cimaatu ture. Ayyaana akkasii waliin kabajachuun keenya ammoo caalaattuu hariiroo keenya jabeessaa. Sodaa fi yaaddoo nu gidduu jiru balleessaa. Walitti dhufeenya keenya daranuu cimsuudhaan gara fuulduraattis akka wal dandeenyee nagaadhaan jiraannu nu gargaara jechuun kan ibsan. Dabalataanis naannoo kibba lixaa godina shakkaarraa namni sirna kana irratti hirmaatan bilbilaan akkas jedhanii jiru. Maqaa koo Tashaalee Maammoon jedhama. Ayyaana irreecha malkasoor nu waamanii deemneerra. Yaa'u Oromoo Lubbaaborii fi shakkaan warii nagaa wallummaa gaariitti jirra. Ayyaanni sun immoo yaa'u ayyaana keenya ayyaana Oromoo duwwaa miti. Nuyi yeroo baay'ee ollaa tokko walumatti jirra. Rakkoon keessan jiru. Irreechi immoo yaa'u irreecha nagaa irreecha namni wal dide kan araaramu mul'atu ta'ee fi nuyi akkuma ayyaana keenya deemnee ho'isnee wajjin intina jennee dhufne ayyaana gaariidha. Warra naannoo shakkaa akka illee achitti ga'uu keenya baay'ee nu gammachiisa immoo isa caalaa immoo akka gara booddees ammas taanaan iddoo tokkotti nama nu intina godha jennee jaanne garuu xuruudha jenna. Afrikaa biyya Burkina Faso keessatti balaan albuuda warqeen wal qabate hammaataa deemaa jira. Hidhattoonni shororkeessotaas hojii kanatti danqaa uumaa jiraachuutu dubbatama. Kanarratti gabaasa ergame Bafaqaaduutu dhiyeessa. Yeroo ammaa aleellaan shororkeessitootaa oomisha albuuda warqee biyya Burkina Faso irratti raawwatamaa jiru taatee beekamoo ta'ee dhufeera. Gabaasaan VOA Henry Wilkins haleellaan kaampaanota oomisha albuuda warqee irratti hirmaachaa jiran irratti raawwachaa jiru yoo itti fufe oomisha warqee biyya Burkina Fasootii fi madda galii ta'e sanarratti dhiibbaan inni fidu maal ta'uu danda'a jedha. Bal'inaan akka ittaanutti dhiyaata. Bukaareen nageenya eenyummaa fi jechuudhaan nama maqaan jijjiirameedha. Nama dhumiinsa bakka Yirguwaa jedhamu irraa hafuu danda'e. Haleellaa bakka Yergoowuu jedhamutti waxabajjii darbee gareen shororkeessitootaa hin beekamne raawwatameen namoonni 160 ajjeefamaniiru. Ajjechaa kana bakka albuunni warqee yookaan sookkoo ba'u kanatti raawwatameen namootaan du'an keessaa 9 hojjettoota albuudaati. Quand je suis en haut là, je voyais les enfants et puis des femmes comme ça.
mais ils avaient l'intention que c'était des gens qu'ils ont kidnappés. Et pourtant, c'était eux-mêmes qui s'aimaient. Bukaareen irra keessa gamoorra dhokatee dubartootaa fi ijoolleewwan asiif achi adeemanuu ilaalaa ture. Dursee warreen haleellaa raawwachaa jiranuuni waan ukkaamsamanii itti fakkaate. Turee garuu kan haleellaa sana raawwachaa jiranii isaan mataa isaanii akka ta'e hubate. Barii keessa gara sa'aatii 4:30 itti fufanii manaa fi konkolaattota gubuu jalqabanii jedha Bukaareen. Biyyi Burkina Faso biyyoottan Afrikaa keessaa oomisha warqeetiin dafanii guddachaa jiran keessaa ishee tokko. Oomisha warqee karaa seeraan alaatiin taasifamu kanaan namoonni miliyoonii 3 ta'anutu kallattiidhaa fi alkallattiidhaan irraa fayyadamu. Bara 2018 kaampaanonni biyya alaa warreen oomisha warqee biyyattii irratti hirmaachaa jiranii galii doolaara miliyoonii 300 biyyattiidhaaf galchaniiru. Haa ta'u malee erga hidhattoonni garee Islaamic State jedhamuu fi Alqaayidaa wajjin hidhata qabu akkasumas saamtonni keessa seenuu jalqabanii asi oomishni albuudaa bakka bala-qabeessa ta'e. Erga ji'a adoolessaatii asi kaampaanii biyya Kaanaadaa kan ta'e Imaan Gold jedhamuu fi kaampaanii biraa kan biyya Iceland Indover Mining jedhamu irratti haleellaa yeroo 2 raawwatameen namoonni 6 du'aniiru. Namni nageenya ofiitiif jechuudhaan maqaa Salaam jedhuun of waamu yemmuu bara 2019 shororkeessitoonni konkolaattota albuuda fe'anii deemaa jiran irratti dhukaasa bananii namoota 40 yemmuu ajjeesanii nama du'e of fakkeessuudhaan warreen du'an keessa ciisuudhaan nama lubbuudhaan hafeedha. Yeroo ammaa kaampaanii biraatiif hojjeta. Garuu innii fi saa'iboonni isaa kaampaanota oomisha albuudaa irratti bobba'an keessa hojjechuudhaaf sodaa qabu. A large number of investors who've come in over recent Burkina Faso yeroo ammaa Afrikaa keessaa biyya oomisha warqeetii fi barbaachisaa taatedha. Sababa kanaaf waggoottan dhiyeenya kana keessa investoroonni hedduun gara biyyattiitti xiyyeeffachaa jiru. Oomishoonni albuudaa hedduun akka sochii diinagdee hawwataa ta'eetti fudhachaa jiru. Kaampaanonni akka salphaatti dhiisanii bahuudhaa fi waan murtoo irra gahanu natti hin fakkaatu jedhanii deebisaniiru. Jeequmsi sochii oomisha albuudaa irratti taasifamu kun yeroo dheeraa keessatti biyyattii ammaanuu gargar citaa jirtu sanarratti miidhaa geessisuu akka danda'u xiinxaltoonni dubbachaa jiraachuu isaanii gabaasni Henry Helkins Burkina Faso irraa VOA'dhaaf qindeesse kun ibseera. An Bafqaaduu Morodaati. Muddeen tokko addunyaa irratti guyyaa dhibee HIV/AIDS jedhamuun yaadatamee oola. Guyyaa sana ilaalchisuun gabaasaa ergame jaallannee dhiyeessa. Closing. Addunyaa irratti uummanni miliyoona 38 ta'u vaayirasii HIV waliin jiraata. Erga vaayirasiin kun jiraachuun bara 1984 barame as uummata miliyoona 36 caalaan sababaa HIV/AIDS fi dhukkuboota sanatti hidhata qabaniin dhumaniiru. Kan yeroo dheeraaf waa'ee vaayirasii HIV qoratanii fi London ka jiru Yuunivarsiitii Queen Mary jedhamutti Profeesara ka ta'an Dr. Chiloe Orkin akka jedhanitti. The state of affairs globally is very much a situation of the haves and the have-nots. For those people who live in places where dhimmichi sadarkaa addunyaatti waa'ee qabeenya qabaachuu fi qabeenya dhabuuti. Namoonni naannoo wal'aansi tolaan hin laatamne keessa jiraatan yookaan wal'aansi kennamu isuma durii ta'e keessatti akkasumas wal'aansa waliin walqabatee rakkataa jiran haala gaarii keessa hin jiran. Wal'aansaan alatti immoo vaayirasiin HIV namoota kan ajjeesu ta'uunsaa itti fufaa jedhan. Hayyoonni akka jedhanitti wal'aansa fayyaa quubsaa ta'e namoonni vaayirasii HIV waliin jiraatan akka nama biraatti hin dabarsineef ittisa. Addunyaa irratti namoota vaayirasii HIV waliin jiraatan keessaa harka 50 kanneen caalan dubartoota. Kana malees dubartoonni miliyoona 1.3 ta'an kanneen vaayirasii kana waliin jiraatan ni ulfaa'u jedhan hayyoonni. Wal'aansi fayyaa quubsaan vaayirasiin HIV haadharraa gara mucaa gadameessa keessa jirutti akka hin dabarre ittisa. Dr. Orkin London irraa addunyaa irratti wal'aansa fayyaa vaayirasii HIVf godhamu kan yeroo dheeraa tursu argachuuf yaalii ta'u hoogganu. Kunis bifa tallaaliin ji'a 2 kan waraannatan jedhan. Where I live, it could amount to 6 treatment days a year for someone with HIV.
And that's very different from having to take treatment 365 days a year. Lafaan jiraadhutti namoota vaayirasii HIV waliin jiraataniif waggaatti guyyaa 6 wal'aansa argatu. Inni kun waggaa tokko jechuun guyyootii 365f dawaa fudhachuurraa adda dhugumatti waan haaraadha jedhaniiru. Qorattoonni United States namoota vaayirasii HIV waliin jiraatanii fi qaami isaanii dawaa malee vaayirasichi ofirraa ittisuu danda'e attamitti fayyisuun akka danda'amu qorataa jiru. Dr. Bruce Walker Boston irraa doktora tajaajila eegumsa fayyaa fi hayyuu saayinsiiti. Namoota vaayirasii HIV waliin jiraatan waggoota 40f qoratan. Some people are able to keep HIV in check with their own immune systems, and that really set us off in the direction of trying to understand how that was. Namoonni hangi tokko vaayirasiin HIV qaama isaanii keessa jiru humna qaami isaanii dhukkuba ofirraa ittisuu qabuun ilaalu. Kun ta'uun immoo akkamitti akka danda'e baruuf yaalii goonuuf kallattii nuu kennee jedhan. Vaayirasii HIV waliin ka jiraatan Lauren Willenberg bara 1992 vaayirasiin kun qaama isaanii keessa jiraachuu baran garuu mallattoo agarsiisan tokko iyyuu hin qaban. 29.5 years I have never needed to take HIV medications. I'm humbled. I'm grateful. Waggaa 29f walakkaa keessatti dawaa farra vaayirasii HIV ta'e fudhadheen beeku. Kunaanaaf waanan yaadeen oli galanni koo guddaadha jedhan. Dr. Walkeriif waahiloonni isaanii kanneen Instituutii Raagun keessa namoota vaayirasii HIV waliin jiraatan kana gaaf tokko guutummaatti fayyisuun ni danda'amaa jedhu. Our goal is to train their immune system to develop this kind of super function that we see in nama vaayirasii HIV waliin jiraatu tokko waggoota dheeraaf wal'aansarra akka turu goona. Kaayyoon keenya caasaa qaamni isaa dhukkuboota ofirraa ittisuuf qabu caalaatti jajjabeessuun hojii namoota muraasa keessatti hojjetu kana akka gaggeessuuf leenjifna. Kunis daariqa yookaan infekshinii vaayirasiin HIV fidu akka fayyan yookaan yoo xiqqaate vaayirasichi to'annaa jala oolee dhukkuba tokkoyyuu nama sanatti akka hin finne gochuudha. Gama kaaniin immoo vaayirasichi sadarkaa xiqqaarra waan jiruuf jecha nama biraatti akka hin dabarsine gochuudha jedhaniiru. Guyyaan eedsii addunyaa inni har'aa vaayirasiin HIV ammayyuu akka hin dhabamin jiru nu agarsiisa. Yeroo maallaqni ramadamuu fi qiyyaafanni jiru weerara vaayirasii COVID-19 irra jiru kanatti vaayirasii HIV qoratamanii ilaalamuu fi yaaliin gaggeeffamus jeeqamuun qorannaa ogeessonni addaa waa'ee HIV irratti gaggeessanii fi kanneen dhukkuba eedsii waliin jiraatan yaaddessaa jira.